koo akkam jirtan jechaa guyyaa Booluu aappii irraa maallaqni wiizdiroonii ta'anii ta'uu namoonni shakkii qabdan wiizdiroo kan kana guyyaadhaa kan ilaallu ta'a. Wiizdiroo ta'aman ta'uu wajjumaan adeemnee ilaallaa jechuudha. Kanaafi booluu aappii kan keessa seenaa eksii ishee amma argaa jiru tanaan dhorgaa. Sana booda ergan galee booda immoo keessi isaa kana fakkaataa ergasii paartii host maayiroo miseej mii kan jedhu keessan galaa isaan kanneen keessaa ilaallee hunda isaatu mee tokkoon keessa isaa ilaallaa jechuudha. Sana booda ammoo itti aansee daa'imman deemanii qabu 100,000 gahee 100,000 jechuun doolaara 10 jechuun wiizdiroo gochuun nan danda'a jechuudha. Kana asirratti immoo namoonni baay'een doolaara 10 hanga gahutti wiizdiroo gochuun danda'a. Gara baankii tuu baankii kan jedhu hin jira. Gara baankii dabarfachuu dandeessa. Sana booda ammas itti aansee akkaawunti si gaafata wiizdiroo ammaawunti si gaafata isaan kanneen irratti foormii hunda erga xumurtee booda doolaara 10 gaafa geessa inni gochuu dandeessa. Tuu tireedii jechuun exchange illee gochuu dandeessa. Tuu tireedii gaafa jedhu tireedii gochuudhaaf gara nama daa'imman noormaal galanii erguu dandeessa. Asirratti ammoo exchange gochuuf ammoo 100,000 exchange gochuudhaan level 4 gahuu si gaafata. Tuu gara baankiitti mi'a foormii baankiitti haa dabarsu inni gochuuf waan ta'uuf wiizdiroo meetidii kan koo USDT hin jira, eBay hin jira, Teeleebirriin hin jira, baankii tiraanisferii hin jira. Ammoo baankii tiraanisferii filadhe biindi kan jedhu seenaa biindi kan jedhu irratti account nambarii galchaa, full name galchaa, phone nambarii galchaa, email password kan jedhu kanneen galchaa jechuudha. Ergasii accountii kan konan goota ishee maqaa kan kositana gaafata soorii Sulaa Muhammad ismi 29 akkas jedhatan goota lakkoofsa kanko. Sana booda ammoo itti aansee isa kanarratti isa jala email address kan jettu bittaan gadi bu'a. Email kan koon galchaa, email kan koo asirratti gaafa galchu Sultaan Muhammad email kan koon galchaa jira. Maaliif jennaan asitti foormii guutuun keenya dirqama foormii hanga guutuutti wiizdiroo gochuun dandeenya. Information keenya guutuu jechuudha. Sana booda immoo email gascom ergaan kana xumuree booddee taansee waan isa hunda ergan xumuree booda asitti firii ta'eetaan sabmiitaan gochaa qofaadha. Sabmiitiin gaafa godhe ba'uundi ta'eera amboo hundillee gootee qayyaruu dandeetta ta'e gara teeleebirrii anammoo gara baankiitti ammoo dabarsaa jiru. Maaksimaamni isaa ammoo wiizdiroo ammaawunti jedha. Wiizdiroo ammaawunti ammoo daa'imman 100,000 jechuun daa'imman 100,000 jechuun doolaara 10 jechuudha. Doolaara 10 ni baastaa jechuudha. Asirratti daa'imman wiizdiroo ammaawunti daa'imman 100,000 jedha. 100,000 doolaara 10 jechuun achi guyyaa tokkoon eega wiizdiroon tuqaa jechuudha. Wiizdiroo kan jettu tan bu'aa jechuudha. Wiizdiroo kan jettu tan gaafa bu'u as deebi'ee immoo guyyaa tokkoon eegaa jechuun sa'a 24 eeggachuun qaba gaafa wiizdiroon godhe. Asirratti ammoo kan ilaaluu qabdan daa'imman diinkoo 100,000 gaafa wiizdiroo godhe immoo ni qannasaa jechuudha. Wiizdiroo kunnati konfarmi kan jettu asitti daa'imman 100,000 haandiing fi'u birrii 41 muratamanni baankii waliigala birriin ambaasu 1,356 kan akkaawuntii koo irra galu ta'a. Sana booda ammoo ishee kanarratti konfarmiin jedhanii konfarmiin operator success jedhee jira. Naaf galee jira. Daa'imman kan koo asirratti qannasee jira jechuudha. Kan dura innaa ture asirratti ergan qannaseen ture booddee immoo ishee qannaseen jira. Gaafa qannasu
gaafan qannaseen jedhu isarratti histirii isaa keessa seeneera. Daayimand Riikaardiidha 1,100 baase. Wiziroo kun Daayimand 1,100 gaafan baasu 1,100 gaafan baasu 1,387 baalansii koo irratti hafe. Sana booddee immoo as deebinee hogguu ilaallu Daayimand Riikaardii isaan kan ishee kanneen ilaalaa jechuudha. Sana booda immoo quick withdraw kan jedhu keessan seenaa asirratti Daayimandii 100 qarshii 1,356 gurguree akkaawuntiin kan koo isa kana ishee jala ammatni mul'isa xiyyaa agarsiistu taana jechuudha. Maallaqni kun direct akkaawuntii koo irraan process ta'an jira. Process gaafa ta'e withdraw successfully naan jedha. Withdraw successfully naan jechuu isaallee immoo naaf dhufee jira.